Hello hordoftoota nagaan koo sinaa qaqqabu jechaa har'a piroograamingii walii wajjiniin baranna. Piroograamingii kana kanan isin barsiisu sooftiweerii yookiin immoo appilikeeshinii Paayitanii fayyadameetanii. Paayitaniin kun egaa yeroo ammaa kana sadarkaa tokkoffaarra appilikeeshinii jirudha. Akkasuma genereeshinii darban keessatti dhaloonni kan akka Java, C++ fi kanneen kana fakkaatan fayyadamaa turanii. Har'a garuu sadarkaa addunyaa irratti sadarkaa qabatee kan jiru Python piroograamingidha jechuudha. Kanaaf Python piroograamingii kanaan wal baruu qabna. Python piroograamingii kun egaa wanta baay'eedhaa fi kan inni nu fayyadu fakkeenyaaf appilikeeshinii garaagaraa develop gochuudhaaf sooftiweerota akkasuma appilikeeshinii silkii irratti fayyadamnuu fi akkasuma riisarchii garaagaraa yeroo hojjennu illee sooftiweerii banaadha waan ta'eef bituun hin barbaachisu, onlaayinii irraa argachuu dandeenya jechuudha. Daawunlood goonee kompiitara keenya irratti caanuudhaan fayyadamuu wanta dandeenyudha jechuudha. Kanaaf appilikeeshinii kanaan wal baruu qabna. Appilikeeshiniin kun egaa laayibrarii hedduu of jalaa qaba. Ani har'a kanan fayyadamee isinitti argisiisu Spider laayibrariidha jechuudha. Egaan Paayitaniin kun akkamitti akka caanamu baruu barbaanna yookiis immoo beekuu barbaanna yoo jettan koomentii irratti akkanaaf barreessitanii fi abdii guddaan qaba. Har'a garuu seensa irratti introdakshin paartii Paayitanii fayyadamuudhaaf akkamitti akka jalqabnu garamirraa garamitti beekumsa keenya ol guddisaa akka deemnudha kan nuti wal wajjiniin ilaallu jechuudha. Kanaaf barattoonni kompiitara saayinsii barattan akkasuma yuuniversiitii garaagaraa irraa fildii kamiyyuu haa ta'u, heelzii irrattis haa ta'u, makaanikaal injinaringii, elektirikaalis haa ta'u, eeriyaa kamirratti iyyuu kan fayyadudha jechuudha appilikeeshiniin kun. Ikoonomiksii illee akkasuma akkaawuntiingii warri barattan isin fayyada waan ta'eef viidiyoo kana duukaa bu'uudhaan akka na hordoftan abdiin qaba jechuudha. Kanaaf har'a kan nuti irraa jalqabnu beezik Python piroograamingsii irraa jalqabna. Beezik Python piroograamingsii inni jalqabaa vaariyaabiliidha jechuudha. Vaariyaabilii akkamitti barreessuu dandeenya? Vaariyaabilii jechuun maal jechuudha yoo jettanii, vaariyaabiliin iddoo bu'ee kan yookiin immoo fakkeenyaaf x is equal to 6 yoo jenne gatiin x kun 6dha jechuudha. Kanaaf x kanaan maal jenna? Variableedha jechuudha. Any representation which use this equal operator mallattoo walqixaa kana kan fayyadamu iddoo bu'een kamiyyuu maal jennaani? Variablee jennaan jechuudha. Kanaaf variabiliin kun yeroo barreessitanii variabiliin kun lakkoofsa ta'uu qabu jechuudha. Jalqaba irratti lakkoofsaan variabiliin jennu qubee ta'uu qaba jechuudha. X yookiin Y yookiin Z jenneetu kaana jechuudha. Kanaaf karaa biraan x2 is equal to 6 jechuu ni dandeenya jechuudha. Kanaaf variabiliin keenya lakkoofsa waliin makuu ni dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf lakkoofsa keenya sabskiriiptii goonee x2 is equal to 6 yoo jenne variabilii keenya ibsuu ni danda'a jechuudha. Akkasuma karaa biraa immoo x-2 is equal to x-2 is equal to 6 yoo jenne variabilii keenya ammas ibsuu ni danda'a jechuudha. Kanaaf egaa tokko variabilii yeroo barreessinu bakki x kana z yookiin w yookiin any level, any representation ta'uu danda'a jechuudha. You can use every alphabet or you can use any symbols, but we should be it is the equal sign, mallattoo walqixaa kana fayyadamna jechuudha variabilii keenya yeroo barreessinu. Kanaafi variabilii keenya egaa haala kana sadaniin fayyadamuu dandeenya jedhee ergan isinii ibsee booddee isa jalqabaa kana fayyadamnee isa jalqabaa kana x is equal to 6 kan jedhu kanarraa kaanee itti adeemnaa jechuudha.
x is equal to 6 yoo jenne fakkeenyaaf amma asitti small x in fayyadame goo capital x fayyadamne immoo maal ta'a? Capital X is equal to 6 yoon jedhe Python programming kun akkamitti beekaa jennee hubachuu qabnaa jechuudha. Mee fakkeenyaaf kana akkamittiin run gochuu dandeenya? Yoo jettan fakkeenyaaf function ta'uu danda'a. Print small x yoo jenne ishee jalqabaa kana ibsuu kooti jechuudha. Print x yoon jedheen run mallattoo kana yoon tuqee as dhufee bakka run jettu kana yoon tuqee gatiin x kooti 6 ta'ee dhufee jira jechuudha. 6 ta'ee dhufee jira jechuudha. Kanaaf argitanii asitti gatiin x kun 6 dha jechuudha. Haa ta'u malee ammas print capital x yoon jedhe capital x yoon jedhe capitalii asitti small print ta'uu qaba. Print capital x yoon jedhe maaltu dhufa? Valuunsa ammas 6tu dhufa jechuudha. Argitanii asitti gaa small x fi capital x gaafa nuti fayyadamnu Pythoniin kun adda baaseetu beekaa jechuudha. X dhuma ta'eef capital x fi small x kun tokko ta'uu hin danda'anii jechuudha. Kanaaf capital x keenya fakkeenyaaf 7 ton godhee run osoo hin jedheen maal ta'a? Small x keenya asitti harka mirgaa kanarra yoo ilaaltan console A kan jedhu kun output keenyadha jechuudha. Kun small x keenyadha, kun immoo capital x keenya ta'a jechuudha. Kanaaf Pythoniin small x fi capital x tokko godhee kan inni fayyadamu jechuudha. Adda baaseetu fayyadama jechuudha. Kanaaf yeroo fayyadamtan capital x fi any qubee kamiyyuu jechuudha. Qubee kamiyyuu any letter you should be identify capital and small adda baasanii fayyadamuu qabna jechuudha. Fakkeenyaaf gara functionitti yeroo ceenutti fakkeenyaaf y is equal to a times x plus b yoon jedhe kun amma functionidha jechuudha. Functionii kooti garuu diimaa natti argisiisee jira. Qayyii godhee waan jiruuf dogoggorri kiyya maalidha? Variableota a fi b ittiin galchine jechuudha. Fakkeenyaaf a is equal to 8 jedhee galchuun qaba. Akkasuma b is equal to 5 jedhee yoon galche qayyiin kun badaa jechuudha. Argitanii? Kanaaf isaan kun egaa akkaataa nuti variableota keenya itti galchinuu fi itti fayyadamnudha jechuudha. Kanaaf asitti gatii y kana argachuudhaaf output y kana argachuudhaaf maalan godhaa? Y is equal to yookiin immoo print y jedhaa jechuudha. Print y jedhee run jedhee maal ta'a? Output isaa asitti argadheen jira jechuudha. Asitti qal'aalumatti argadheen jira jechuudha. Kanaaf haala kanaan fayyadamuu dandeenya jechuudha. Wanti tokko si yaadachiisuu kanan barbaadu fakkeenyaaf small x asitti 6 fayyadamnee jirra. Asitti immoo gadi siqee asitti x yoon fayyadamne small x dhuma deebi'ee fayyadamee 5 yoon jedhee print x yoon jedhe print x small x kana yoon jedhee amma fakkeenyaaf gara oliitti x is equal to 6 jedhee print x jedhee asitti fayyadamee jira. Ammas lammata irra deebi'ee asitti x is equal to 5 jedhee print x yoon jedheeni Pythoniin keenya ishee gara dhumaa kana beekaa jechuudha. Argitanii? Maal godhaa? Isa gara olii kana hin dhiisa, hin dagata. Ishee gara gadii kana garuu maal godhaa? Print naa godhaa jechuudha. Fakkeenyaaf printiin jedheen akkam ta'a? Argitanii? Gatiin x kun 5 ta'ee dhufee jira jechuudha. Gatiin x kooti 5 ta'ee dhufee jira. Gatii x isa duraa maal ta'a deema? Isaa deema isa booddeedha jechuudha kan inni naaf baasu. Isa booddeedha naaf baasa waan ta'eef haala kanaan understand gochaa waan deemuuf haala kanaan fayyadamuu qabna jechuudha. Haala kanaan fayyadamuu qabna.
Kanaaf asirraa egaa waan hubattu ta'e yaada. Inni kan biraan nambariidha. Nambarii jechuun lakkoofsa. Nambariin gosa sadiitu jira jechuudha. Paayitanii keessatti gosa sadiitu jira. 3 types of numbers. Amma asitti nambarii gosa sadiitu jira jechuudha. Nambaroonni kun maal fayyadu jettan inni jalqabaa intigeriidha. Intigeriin jira kan seezatti integer. Okay. Intigeriin jira. Inni lammaffaan floatiidha. Inni sadaffaan complex number'idha jechuudha. Okay. Complex number. Isaan kun sadan haala nuti ittiin lakkoofsa keenya barreessinu gosa sadiitu jira jechuudha. Mee fakkeenyaaf gadi siqnee x is equal to 1 yoo jenne, x is equal to 1 jenne, y is equal to 4.5 yoo jenne jechuudha. Okay. Gadi siqnee z is equal to 3 plus 4j yoo jedhe, isaan kun gosoota lakkoofsa ani gara olii kanatti ibsee bakka bu'u jechuudha. Gosoota ani lakkoofsa gara olii kanatti ibsee bakka bu'u. Fakkeenyaaf isheen kun x is equal to 1 dha yookiin y is equal to 4.5 dha, z is equal to 3 plus 4j dha jechuudha. Amma fakkeenyaaf asitti gadi siqee print x yoon jedheen maal ta'a jechuudha. Print x yoon jedheen gatii x nan argadha jechuudha. Asitti akkuma argitan gatii x tokko nan argadha jechuudha. Akkasuma immoo ammas print y yoo jedheen y nan argadha jechuudha. Okay. Print y yoo jenne gatii y asitti argataa deemna jechuudha. Also like that for z, print z yoo jenne z keenya ni arganna jechuudha. This complex number'idha jechuudha. Kanaaf egaa amma isaan kana adda baafnee beekuu yoo barbaanne x'n kun, y''n kun, z'n kun gosa barreeffamaa paayitaniin ittiin beeku keessaa isa kamii yoo jennee baruu barbaanne akkam goonaa print type of x. Okay. Yoo jenne type isaa nu barreessaa jechuudha. Okay. Akkuma asitti argitan classes integerii jechuudha. Argitani akkuma dura isiniin jedhee paayitaniin keessan ishee gara dhumaa kan hubate isiniin jedheen jira. Kanaaf isheen kun intigeriidha jechuudha. Tokko lama lakkoofsa deesimaalii hin taane kan fayyadamnu yoo ta'e x'n keenya intigerii ta'uusaa inti godheen nu agarsiisa jechuudha. Inni kan biraan print type of y yoo jenne ammas y'in keenya type akkamii yoo ta'e nu argisiisa jechuudha. Kanaaf float number'idha jechuudha. Asirratti akkuma arginu float number yookiin immoo decimal formiidhaan lakkoofsota ta'an float jedhee waamamii jechuudha. Inni dhumaa print type of z yoo jenne z'n keenya type'n isaa maal akka ta'e baruu dandeenya. So this is complex number'idha jechuudha. Haala kanaan egaa baruu dandeenya. Karaa biraa immoo akkamitti baruu dandeenya yoo jettanii asirraa akkam goona tool kan jettu yookiin view kan jettu kanarra dhufnee panel kan jettu kanarra dhufuudhaan
variable explorer kan jettu kanarratti click goona jechuudha. Okay. Asirratti click yoo goone variable explorer keenya asirratti ni dhufa jechuudha. Asirratti akkuma argitan x y z nu kaa'ee jira jechuudha. Okay. Asirraa akkuma hubattan amma fakkeenyaaf asitti gatii x meeqatu jira? Asirratti x is equal to 6 hin jira. Asirratti x is equal to 5 hin jira. Dhumarratti immoo x is equal to 1 hin jira jechuudha. Kanaaf isa kamiin beekachuudha? Isa gara dhumaa kanaa hubataa jechuudha paayitaniin keenya. Kanaaf x keenya tokkodha. Baay'inni isaa tokkodha. Inni immoo taayipiin isaa intiijeriidha. Vaaluun isaa tokko jedhee nu kaa'ee jira jechuudha. Kanaaf y keenyas float numberiidha. Yookiin immoo bifa deesimaaliitiin kan jirudha. Vaaluu isaas nu kaa'ee jira. Z immoo complex numberii nu kaa'ee jira jedhee haala kanaan nu hubachiisuu danda'a jechuudha. Egaan viidiyoo kanarraa waan guddaa barattu jedhee ta'ee yaada. Like godhaa, share godhaa, hiriyoota keessan biraan gahaa, koomentiidhaan barreessaa. Wanta baay'ee wal wajjiniin baranna jechuudha. Fildii garaagaraa irratti, fildii isin fakkaatu irratti, waan barbaadan irratti otoo nu barsiistee jechuudhaan koomentii yoo naaf kennitan haala barbaachisaa ta'een isin gargaaruu nan danda'a waan ta'eef yuutuubii kana share godhaa. Hiriyoota keessan biraanis yuunivarsiitii irra kan jiran barattoota garaagaraa biraan akka geessan abdiin qabaa. Waan dhaggeeffattaniif, waan hordoftaniif baay'ee guddaan isin galateeffadha. Nagaan naa turaa.